miti. Waan ijaan argamne amanne. Rakkinni tamma keessa jiru rakkinni salphaan kunee Phaawulos. Ulfina isa barabaraatiif nu qopheessaa jira. Esa keessanii arbatanii kun gatiin qabu kun bakka kana biraa hin barbaachisu jettanii wanta lafa keessan qabdu wanta mee kun bakka kana booda du'eera jettanii gattan tokko qabdu wanta meedha kun kana booda bakka jettanii darbattanii lafa gootan tokko qabdu har'a bakka isatti jette sana waaqayyo tokko jedhee waan dabala. Namoota akkasiitiif kun ergaa dhayyaate ameen jedhata. Mana kee keessaa maatii kee keessaa abbaa kee keessaa lammii kee keessaa iyya ameen jedhee mi'a halleluuyaa. Wanti du'eera jedhamee gatame sun har'a ulfina waaqayyootiin ka'a. Ulfinni waaqayyoo tokko si argata inni si argatu kun immoo isa du'aa kaasa. Meeyyaate ameen jedhame maaloo. Namni kulaaliitiin kee gatiin qabu siin jedhame tokko as keessa jirtu. Kulaaliitiin kee kan si dhukkubu. Eewdame. Eewdamni kun namni akkasii kun akka kee raasii natti agarsiisi dafi. Kulaaliitiin kee baay'ee kan si dhukkubu mana yaalaa dhattee innaan nyaatameera kan siin jedhan. Eewda namni akkasii kun harka kee natti agarsiisi mee raasiiti bakka jirtu. Har'a waaqayyo waa sii godha. Amiin jedhaatii ka. Shamarran keessa. Kottu mee fiigi. Dirmana irra tureem jaba koo eeggata. Haafa guuree dhufee burqaa koo darbata. Burqaan kun booromneem kun ommaraati. Inni na hordofee haafa gajjallaatti. Lafa shakkamettis takka hin argamne namni kakuu jechaan liqimfame namne. Hallelujah. Ija baasee yanfaneesee hammam erga akkasiin jedhan tureera. Hammam ta'a? Ay gara ganna keessa yeroo inni nakimii dhaqe. Ammoo gara sanarra ciisuu dandeessu ati. Ciisuu hin danda'u na dhukkuba. Waan ulfaataa lafaa kaasuu dandeessu. Hin danda'u. Eda warra deebitaniif situ gaaddisa. Amiin jettanii? Eda warra deebitaniif situ gaaddisa. Yoo fayyina guutuu kennaafi. Kulaaliitii haaraatu itti gaxxamama. Tuma silaaltanii amma waa ta'aaf. Harka keenya jala ol qabe. Maqaa gooftaa Yesuusiin kulaaliitii haaraan itti gaxxamee gaxxamamee jira. Gattawameera. Nagaan sii ta'eera. Lukaas. Isa kam kan si dhukkubu? Isa kanan na dhukkuba. Isa kanan na dhukkuba. Mee qabadhu sirriitti. Amma nan dhukkuba. Ilaali sirriitti. Hin jiru. Mee gadi immoo jedha achirra. Hallelujah. Achirra ciisi mee ciisa achumarra lafuma sana ciisi. Ciisa achumarra.
waan barbaaddu hojjetu gaadhaqi. Yesus mau bermata kabai. Amin jangan hati kata bawa kan. Hai kaman, hai kaman ni, apa jadi? Yuk, 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 yuk. Me amma pagi ni sini patah dah ni. Kaman hati jalan mayu. Yesus membawa kayu. አማርኛ ነው ኦሮምኛች እሺ ታምናለሽ ጌታ ይፈውሳል በዛ ያወጣል ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ እቺን ብላቴና ይዞ ያለው ማንኛውም መርገም የተሰበረ ይሁን ተሰበረ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና በኢየሱስ ስም ወገቡ ቶሎ ልቀቅ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ከዛሬ ጀምሮ አይምሯን ልቧን ሰውነቷን ሁሉ ነገሯ ለጌታ ክብር እለቃለሁ ለቅቄ እሄዳለሁ አራት ጊዜ ጮህ ነውጣ አንድ ሁለት ሶስት የመጨረሻ ነውጣ ሰላም ነው Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nagaan sini Bapak. Yesus Kristus. Nagaan sini Bapak. Amin. Gadis. Maka Yesus. Gadis. Maka Yesus. Higa. Higa. Nagaan sini Bapak. Higa. Higa sisi Bapak. Maka Yesus itu. Gadis mereka. Gadis. Higa makan gadis. Yesus. Nagaan si Bapak. Idala. Yesus secuat idala. Atam dura. Bisa organisasi, yang masuk cutat, hamami bisa niratul. Iya mah,
Maqaa Yesuusiin nagaan isinii ta'eera. Mee ani fayyeera. Ani fayyeera. Jala labsaa. Ani fayyeera. Yesuus na fayyiseera. Yesuus na fayyiseera. Hallelujah. Galateeffama gooftaa. Maqaa Yesuusiin. Hiikirra. Hiiki sammuu ishee manumaa isheerra. Yesuus nagaan siif haa ta'u. Fayyinni siif haa ta'u. Yesuus Kiristoos fayyaa. Gadi jedhi ol jedhi ilaalla. Eessa keessa dhukkubatu? Gubbatti qabda waan ta'eef hojjettee jiraachuu hin dandeessu. Kanaafuu ani biyya halaan deema jedhee yaade achiin garuu gaafa mirmaa deemu keessi koo sirrii miti. Ani garuu fe'a Waaqayyoo miti hin deemu jedheen karoorse. Achumaan gaafa hin naqu ati garuu deemuu hin dandeessu as hojjedhu jiraadhu jedhan. Gubbatti qabda dani? Gubbatti qabda qoricha bashaa barbaade. Ani kanaan booda qoricha bashaan barbaadu. Ani abdiin qaba abdii kootti nan amana fayyan jedheen. Qoricha hin qabnu ofii keenya qoricha isatti fayyisu jedhan. Yesuus immoo qabu? Mee hospitaala Yesuus warri galtanii beektan? Hospitaala Yesuus maaltu hin jiru? Hospitaalli Yesuus guutuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin tiruun nama kanaa ammaa kaasee nagaa ta'eera. Hiikirra. Yesuus nagaa guutuun sii ta'eera. Mee ilaali amma. Yeroo kaan maaltu sitti dhaga'ama amma maaltu sitti dhaga'a? Yeroo kaan yeroo natti ga'ee qorraa fi ho'a qaba. Yeroo qorrate adaari nu jedha yeroo adaari boqonnaan qabu yeroo hundaa. Galaana afuufaa fi gara sammuutti na fiiga. Yeroo sana yeroo maashinii yeroo taa'u yeroo tokko tokko gallakkisee maashina dhaabee nagee ta'a. Yeroo sarratanii jiranii minimuu garaa koo maal taate jenna ani hoo waan taane yaadan dadhabe qorra waan ta'eef jeenisa yeroo baay'ee garaa koo dadhabee na afuufa. Nagaan sii ta'eera har'aakaas ilaali hanga torban irratti natti. Esh mamma nagaan isiniif ta'eera. Kottaame as kottaa maal taatan? Na dhukkubaayyuu. Eessa si dhukkubdi? Qalma kootti olitti akkanatti na qufaasaan inni dharnaan olitti kiniin kumaanaa gochuu dadhabe. Amma jiran manni fayyinaa jira jennaan biyyi koo fagoodhaatti kutee ka'ee dhufe. Eessaa dhuftan? Fagoo. Eessa inni fagoo kun? Achi karaa xuqurincinni. Karaa xuqurincinni irraa dhuftan? Yoom dhuftan? Torbee gahe. Torbee irraa dhuftan? Fayyina jiran naa? Abeeyyees. Hallelujah. Mee nagaan isinii ta'eera daanii? Yesuus Kiristoos nagaa guutuun isinii ta'eera. Mee ilaaladhaan mamma meeku? Ilaalaa mee bakka isin dhukkubu sana qaqqabadhaati. Sirriitti gadi jedhaatti ol jedhaatti ilaaladhaan. Meetti kennee maayikii jedha. Fayyee. Ilaalaa sirriitti. Fayyee addumaan gaafa nas dhufee kadhannaa kan dhufeetiyyuu fayyeera nagaadhaan qaba. Ammattan. Nagaa galata Waaqaa. Hallelujah. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nama kanaaf nagaa guutuun ta'eera. Hiikameera cibsite. Hiikameera digimtiin itti godhatte digimti nagee sabdi digimti abeete arraa kaasee jireenya isaa hiikeere okkuma kun fudhadheera diga isaa bori jiban digimti Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sammuu kana gadhiisi. Mee ilaalama. Hin jiru. Maal akkamsi godhatu? Dura gara keessan dhukkubatu. Eeshi. Mana yaala deemeen ture.
qoricha injiru godhanii mana yaalaa deemeen qoratame hundumayyuu. Injiru bishaan irraati qabe malee maayyuun qabdu fayyaadha naan jedhu. Fayyaadha. Gooko. Kanaan booda itti dhiiseen gala. Hammametta argise dhukkube? Hammamta? Waggaa meeqa ta'a? Hin beeku amma saawuna dhukkubaa bakka minaan naan laatu minaan hin nyaatu. Tilmaamaan waggaa meeqa ta'a? Tilmaamaan gara waggaa ja'a waliin ta'a. Waggaa ja'a ol. Intaa minaan hin nyaadhu amma biyya amma yeroo ayyaana akkas waan dhadhaa qabu kana hin nyaata. Ani hin nyaadhu. Nyaadhuun bakka natti tira. Amma laale keessatti cheggura. Amma jiru digintii turte kabaleera waaqayyo sirra. Hallelujah. Ishaka. Kalau kita lakukan adil, jadi satu. Kamu lakukan kurang-kurang lebih, nanti kaki. Kamu mau berkasih itu cukup dengan dia pun dekat, pun dekat. Oke. Saya sih kan. Baik baik. Warna macam. Saya sih kan kerja tak. Asini saya sih kan kerja 3 di kota. Kau. Ribe. Diki kok. Weh, ayo sip. Olpin ada atau kemudian biar. Amin. Berdua sama tiasi wah ayat kita saya ada tekot tuh sih bakal dijatuh tuh saya ada. Amin. Ini di ribe ada tiasi ada punya ya. Amin. Me ada pamela me mesti kerja. Ucapkan baye garage ke sakti ucapos. Wah ayo jette mati sih formata kan gawat. Irrat ala wae mati she tu seri pisajara sababi sa mati she nagara kaban want santaban ojrat nagaduwa mati chani yoro to kodona gata yoro to kodona gata yoro ni bhai aate ori kuni ekka mut hamuno bette dikase want kuni ratuwa jijira wa ayyo goftan arba formata kennu barbad amen Amin jadi apa? Amin. Ishebis formata kenna, mati ishebis formata. Amin. Amin jadi apa? Amin. Kambran wakayo goftan lebeli atam nagrajil sukaner ragar lebeli berapa kota sih butera. Amin. Amin jadi tadi bisik. Amin. Amin jadi apa? Amin. Wakayo balbala hara sih bani reh. Amin. Merkat kamati sih bana mera dane. Sih bana mera. Ini she balbala hara bani sih bisik bapa. Amin. Iya amin jadi apa sih bapa no? Arrakase ulfinni adda tokko jireenya keessa dhufeera. Amen. Inni isinis maatii keessanis dhiphisuuf iddoo dhaabaya. Amen. Qabi. Nagaa guddaa tokko isinii ta'eera. Galateeffannaa qottaa. Asiniif kintaarotiin nama kana qabdee jirtu urgubii keessaa la'e. Dua berarti itu sih. Aku kalau kamu bukti kisah berat takut. Dah jaringnya sana kan urgu di kisah ya. Hulle tu jangan kamu nama tu hulle tu jangan kamu. Dipakai nambah. Dah. Ketua jangan tu bani ugo tak ada lagi. Urgu dah kerjanya saya urgu dia kisah. Jodoh tidak mana-mana naik kak. Urgu sering kiranya sangat. Ulat cis urgu
Daf be gadhiisiti. Gadhiisi be maal hojjetta keessa. Daf be buqqee keessa cibsatti fagadati. Be buqqee keessa. Buqqeeti be maqaa Yesuusiti. Buqqee de keessa. De daf maqaa Yesuusiti. Cuma gadhiisi keessa. Daf de keessa. De keessa. Jaaji sarchi buti. De keessa maqaa Yesuusiti. De keessa maqaa Yesuusiti. Devi keessa maqaa Yesuusiitiif buqqee keessa buqqee deebi iddoo gadhiisi daaf gadhiisi iddoo daaf gadhiisi jireenya nama kanaa gadhiisi keessa maqaa Yesuusiif buqqee keessa daaf nagaan sinii batamu sinitti deebiin amiin jedhaa fi galateeffadhaa. Hallelujah. Hin galateeffama gooftaan caamuudha galateeffadhaa. Salatan ol kaasati an ol fina waaqayyo ishan dabarreen argaidha. Ammas dabalati jedhame. Hallelujah. Hallelujah. Ol finni waaqayyo hin dabarre barana si mul'ata. Ol fina namoota baay'ee irratti ilaalaa turtan namoota baay'eedhaaf jettanii hubataa kan turtan abaluu irratti jettanii ilaalaa kan turtan isa baranaa siin waa jalqaba. Namni dhageen jiru sakata. Wal dhageessan iyyaate amiin jedhaa. Zandroommaa baanteው ይጀምራል። ባንቺው ይጀምራል። ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ እባካችሁ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ያድናል። ሃሌሉያ። ኩታ ሰገሌ waaqayyoodha wangeela Yohaannis boqonnaa 11 dubbisa lakkoofsa 17 akkas jedha. Yesus yommuu achi ga'e Alaazaar du'ee erga awwaalame guyyaa 4 ta'uu isaa bare. Jedha lakkoofsa 40. Kana irratti Yesus yoo amante ulfina waaqayyoo akka argitu ani sitti himneere isheedhaan jedhe. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Eentu ulfina waaqayyoo arguu barbaada? Warri nageenya maal jettan ulfina waaqayyoo arguu barbaada? Mana kee irratti, jireenya kee irratti, tajaajila kee irratti iyyaamiin jedhi shakkan. Bultoo keetiif, gaa'ila keetiif ulfinni waaqayyoo si barbaachisa. Ulfinni waaqayyoo kun immoo har'a sirramu. Ulfina waaqayyoo jechuun kanaan dura hiika tokko sinii kenneen ture har'a lamanitti sinii dabala. Ulfina waaqayyoo jechuun inni tokkoffaan waaqayyoo hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u jedheera. Inni kun ulfina waaqayyoo maaliin gaafa si wajjin ta'u? Hojiidhaan gaafa si wajjin ta'u ulfina waaqayyoo jedhama inni kun. Inni lammaffaan wanti namaaf hin danda'amne tokko waaqayyoo gaafa si hojjetu inni kunis ulfina waaqayyoo jedhama. Har'a isa si wajjin hojjetu tuntaan isa si hojjetamuu sitti. Nama si bukkee jiru harka qabi waa si hojjetamaa jedhiin. Har'a waa si hojjetama jedhiin dabali. Namni itti walii galte mooyya amiin jedhi fudhadhu. Eewuuf waa hojjetamu har'a. Eewuudhaaf waa hojjetamu har'a. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ganama kana wanti tokko siif hojjetamee harka kee gala. Namni si galee morka kee lamman dirrisiitti fudhadheera dabi. Dabi fudhadheera dabi afeeti. Dabi ammayyuu dabali fudhadheera. Waan adda tokko fudhattee mana keetti galtaa. Nama si bukkee jiru harka isaa bitaa mirgatti qabi raasii takka jedhime kana booda harka kee duwwaan deemtu jedhiin. Waaw nagaan kana booda harka kee duwwaan deemtu jedhiin abbi dabali. Harka nama qabdanii sana raasaa jabeessaatiidha. Raasaa nek godhaati akka nama waa guutaa jiru. Haalaadha qaba. Amii jedhe afeeyyiiti. Raasiitiidha akka jedhin harki kun kana booda duwwaan adeemu jedhiin. Harki kee duwwaan ta'u jedhiin. Waan ulfinaa baatee deema jedhiin. Waaqayyo waa si hojjetaa jira jedhiin. Waa'ee keetiin waa xumurameera jedhiin. Inni kun immoo harka kee jala deema dabali.
tokkolaat. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Bara keetti. Jireenya keetti. Argitee kanatti hin beekne. Dhageessee kanatti hin beekne. Kanama kana harka Waaqayyoo keessaa kan qophaa'ee jiru. Maqaa keetiin kan qophaa'e. Maqaa keetiin kan xumurame. Siif jedhamee kan raawwatame. Harka kee keessa bu'eera maqaa Yesuusiin. Mina wasi bukkee jiruni kan kombaa dhabaa keessa gargaaruu danda'e. Jadi kawan tadi. Nampak orangnya masing-masing macam so kalle, dengar. Orangnya masing-masing alkitab የሚል ሰው ካለ እስቲ እጁን ያሳይ። አወዛውዛችሁ ኦሮምኛ መስማት አልችልም የምትሉ ካላችሁ እዛ መካከል አለ። ኦሮምኛ የሚከብዳችሁ አለ የለም? በቃ ዋቀዮ በገዝባይሲ አመዩ ሞገና ባያና ምን ጀላ በከከሰም ቢታምር ከተበልሳት ዋቀዮ ገናሉ በልሳይና አሜን ኢፈመና ቆዳ ኢቶሌ ዋቀዮ ጋፈን በከ ከነት ከተከነት ወልቀም ተኒ ሲነርጉ ኬስኮ ባይ ይገመድ አሜን ማሊ ቤቱ ኢቶሎታ ሐመ ከነቱ መንጋጋዲና ኬሳ ባይ አሜን ነማ ሐመ ከነቱ ሲኦሊ ባይ ነማ ሐመ ከነቱ ሞቱማ ባይ ትገሉ ቆባጅ ኢያ ቢደር ያበዋታታ ኢየሱስ ጎፍታና ሃሌሉያ ኢካ ገለማ ከና levelii wayitti ceetaati. Namni amantaa yaameen jedhe hafe. Levelii wayitu jira levelii kanatti tarkaanfattar. Afi maluu kun nama madaalu sadi jette si madaala siin jedha. Iyyaati amin jedha hafe maal. Kan jettee bu'aan kootti bu'in jedhin. Inuma wal dhugaa haadhiin. Hallelujah. Hallelujah. Eu vou te tomar. Eu dá. Eu vou te tomar. Não se hoje também te canque o acaio tu vai hoje. Ei já tem ainda assim. Ganto comer aqui para dar. Kuda kana terende dia. Ganto ko Eliasi abetu beletu ya acaio. Ana dua jirai. Anis beletu erai. Bakka mana aje sina furadu bakka dua nafe na aje sini cise nani. Amen. Elias. Abet. Yaati koppaye. Tugatiin isir. Kan yaaddu dhugee. Gurbaan nyaatee dhugee tomma deebi'eetiisi. Ciimnaani. Baasiif yeroo yaaddu dhugitee min jedhe malee ciisiin jedhee waaqayyo. Amiin jedhame isin. Eessaa qophaaye amma qoyme lafa olaarra jira. Nyaati sun eessaa qophaaye. Beekottu mee dhugaatiin sun eessaa qophaaye beektaati. Waaqayyotu qopheesse. Eu tamara. Waaqayyo gooftaan macaa wanumati takka argitee beenne tokko sii qopheesse. Ila karu sagalee waaqayyo wanta waaqayyo warra isa jaallataniif qopheessedha. Iji namaa nagarre gurri namaa nagee. Maal taateetti namni tokko mee iji harkaa fuudhisa kan. Wanta waaqayyo siif qopheessee jiru iji namaa nagarre gurri namaa nagee. Waan zaat means sana cuma cuma betat. Siif maqaa keetiin adiraasha keetiin wanta